Kandena de Gezan, Kandena Tinyara Pachatani Desan, Pama Malayani Kesan, Pia Kesan, Gadi, Puni Abata Desan, Magayomitia, Kambi Yamba Desan, Kantaya, Dutitokoyani Kesan, Pama Nachijers and Yadambia Kesa, Sarto Konigala, Jetikarbin Kesan. Raayyaa tu waanuma keessa koo dubbata jira. Qaamaan achi teessan yaadaan biyya keessan nuun jedhee Ustaaz Raayyaa Abbaamacca. Maal namni kun dhugaa torban kana namichi kun na ajjeesuuf jaalalumaan na ajjeesuuf akkasumas. Maal ergaa namicha kanaa isa dhugaati uummata Islaamaa na dhagaa. Just one message utuun dhaamsa kootti hin darbiin. Raayyaa Abbaamacca looreetii walaloo godhaatii badhaasa qopheessaati. Akka Tsaggaayee Gabramadiin qawweessaa rooba namni Amboo qinee warra Ortodoksii keessatti dur baay'ee barreessa waa'ee Amboon barreessa waa'ee lageeniin barreessa waa'ee gadaan barreessa caalaatti immoo waa'ee mana amantii isaanii sana baay'ee barreessaa ture Looreet Tsaggaayee Gabramadiin. So looreetii nama kennameef sana Abashaa yeroo tokko gadi buusti maaliif gosaan Oromoo waan ta'eef Looreet Tsaggaayee Gabramadiin qawweessa. So amma namni kun amma amantii keessa jira. Amantii keessa qofa moomi. Waa baay'ee keessa qaba ergaansaa. Kanaaf ila kun sinitti hin cimu biyya alaatis biyya keessaas walitti kottaati biyya keessatti qophii wayii qopheessaati Islaamota keessa warra akkas walaloodhaan kalaqan wanna jedhan kana taayitilii looreetii kennaafi. Ati qorakkoon qabu. Habashoonni looreet maal waliin jettu ruubii namicha kanaa hin geessu. Waa tokko hin geessu. Isa dhugaa kun isin hin jiru. Politikaalii isaa iddoo barbaadee jiraatu sanatti wajjin. Abaawsa ta'uu biltiginnaasa ta'uu ani isa miti. Akka nama dhuunfaa qofatti keessaa fuudhaa badhaasa akka waa'ee ilaalcha isaa maaloo isaa dhiisaati. Waa'ee amantii isaa iyyuu dhiisaa. Garuu dandeettii isaa kanaaf looreet ani gama kootiin gama miidiyaa kootiin gama ODM'tiin looreetiin kenneera. Looreet Ustaaz Raayyaa Abbaamacca. He is a laureate. He is Oromo laureate. He is Ethiopian laureate. He is African laureate. He is Muslims laureate. But he deserves. So, kanafi akkataani